mucatu abbaa isaa gaafate qiimaan jiruu tanaa maali jedhee abbaa isaa gaafate. Yeroo kana abbaan humaa hin dubbanne hiixatee dhagaa wahii fuudhee ilma isaatitti kennee deemiitii gabaatti gurguri jedheen. Yeroo namni waagaa dhagaa kanaa si gaafatu harkuma qufaan akkana jedhi malee wanta akka hin dubbatin jedheen. Mucaan dhagaa kana fuudhee gabaa dhaqe. San booda osoo dhaabatu namoonni hedduun gaafatanii bira taran. Manguddittii yookaan namtittii wahii dhuftee dhagaan kun meeqaa jetteen. Akkana jedheen. $2 jetteen jedheen. $2 kennitee fi dhagaa kana fudhattee deemte. Gara manaatitti gale. Abbaa isaatiin $2 gurguree jedheen. San booda abbaan isaa dhagama akkas fakkaatu fuudhee ilma isaatitti kenne. Deemiitii muuziyeemitti gurgure. Akkuma gabaatti akkana jette san muuziyeemillee si gaafata waagaa isaa akkanuma qofa jedhiin jedheen. Dhagaa kana fuudhee muuziyeemii fideen irraa bitaa jedheen. Waagaan isaa meeqaa jennaan jedheen mucaan. Yeroo kana $200 jedhanii $200 taatu basiita jedhanii $200 kennaniif. Mucaan hin ajaa'ibe gara manaatitti galee $200 gurgure jedheen. Bareeda jedheen. Abbaan dhagama akkas fakkaatu fuudhee ammallee mana warqii fidii jedheen. Yeroo mana warqii fidu warri mana warqii dhagaa kana ilaalanii achi qabanii as qabanii ilaalanii tolchanii ilaalanii hagamii jedhanii akkana jedheen. 200 bituma san cheekii barreessanii kennaniif. San booda 200 kana cheekii isaa qabatee gara abbaa isaatitti deebi'e. Yeroo kana abbaan isaa amma hoo wanni barattee jira jennaan lakki homa hin barannee jedheen. Beetaa jedheen. Naannoo kamitti dhalattee gosa kamitti dhalattee eenyurraa dhalattee kun hundinuu jiruu tana keessatti qiimaa sitti hin godhu. Qiimaa akkasitti godhu bakka ati uf kaahuu barbaadde santu qiimaa si godha. Yaani ati barattee aalima yoo ta'uu barbaadde santu qiimaa si godha. Waan ati taatu santu qiimaa si godha malee ebalurraa dhalatteef gosa kanarraa dhalatteef saba kanarraa dhalatteef qiimaa wanni ati argattu tokko hin jiru. Akkasuma namoota ati ittiin uf marsite yookaan hiriyoota keetu qiimaa sitti godha. Yaani hiriyoota gadhee waliin yoo oolte gadhima taata. Yoo hiriyoota bebbeeytota waliin oolte beekaa taataa jechuudha. Nama hunda keessa rabbiin kennama wahii kaayee jira. Daayimandii wahiitu jira nama hunda keessa. Laakiin daayimandii kana ka uf keessaa baasu nama sani. Qiimaa ka ufitti godhu jiruu tana keessatti illee nama sani. Jiruun akkasitti qiimaa sitti goote yookaan haga sitti goote yoo ati ufitti goote jechuudha.